waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef argadeen jira daandii sadura argadeen raajicha maqaa raajichaatiin kan simate gatii raajichaa fudhata qulqullichas maqaa qulqullichaatiin kan simate gatii qulqullichaa fudhata. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 41. kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote kan waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote raajicha maqaa raajichaatiin kan simatu qulqullu maqaa qulqulluutiin kan simatu yaadi raajichaaf qulqullicha ni argata jedhee wangeelli ni dubbata nutis maqaa duukaa bu'aatiin bishaan qorraani obaasna kabajni kan taa'uuf kabaja kennina waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote warra isaaf jedhanii wareegaman akka hoolateetti kan gorra'aman galataaf sagaanni kenna kan isaaniiti waaqayyo isaan kabajete nutis maqaa duukaa bu'aatiin bishaan qorraani obaasna kabajni kan taa'uuf kabaja kennina waaqayyoon kabaje kabajna kan waaqayyoon ulfina laateef nutis ni kabajna isaan wadaa qabu waaqayyo beerate qulqulloonni akka teekle haymaanote sooma sagadaaf kadhannaan kan ciman fedhii fonsaanii kan mo'atan yaadannoon isaanii bara baranii warreen waaqayyoof filamanii nutis maqaa duukaa bu'aatiin bishaan qorraani obaasna kabajni kan taa'uuf kabaja kennina waaqayyoon kabaje kabajna
isaaniiti waaqayyo isaan kabajeti nutis maqaa duukaa bu'aatiin bishaan qorraani obaasna kabajni kan taa'uuf kabaja kennina. Waaqayyo kabaji kabajna Waaqayyo ulfina laati nuti si kabajna isaan wadaa qabu Waaqayyo biratti qulqulloonni akka taklaa ilmaanuti. Waaqayyo kabaji kabajna Waaqayyo ulfina laati nuti si kabajna isaan wadaa qabu Waaqayyo biratti qulqulloonni akka taklaa ilmaanuti. argadeen jira daandii sadura argadeen jira naannoo gogorsu baay'een karaa isaa durarra argadeen jira daandii sadura argadeen jira naannoo gogorsu baay'een karaa isaa durarra. Duris kan turte har'as kan jirtu borus jiraate dhugaaf kan turtu dhiiga waaqayyoon kan hundeeffamte addunyaa guutuurrattis kan odeeffamte dhiiga waaqayyoon kan hundeeffamte addunyaa guutuurrattis kan odeeffamte argadeen jira daandii sadura argadeen jira naannoo gogorsu baay'een karaa isaa durarra. Dhaloonni baay'een karaa jallisu dhugaa dhiisanii mormii baay'isu ilmaan waaqayyoo addaan qoodanii aangoo argachuuf dhugaa dabsanii ilmaan waaqayyoo addaan qoodanii aangoo argachuuf dhugaa dabsanii argadeen jira daandii sadura argadeen jira naannoo gogorsu baay'een karaa isaa durarra. Gaafannu wangeela keenya isaas nutti himaa daandii ganama gootota amantiis mihaa gaafannu karaat deebinee ayyiin argannu gootota amantiis mihaa gaafannu
argannu argadhen jira dandi sadura argadhen jira nando gogorsu bayen kara isa dugara Danonni bayen kara jalliso dhuga disani mormi bayiso ilman waqayyo addan qodani ango darbitu dhuga dabsani ilman waqayyo addan qodani ango darbitu dhuga dabsani argadhen jira dandi sadura argadhen jira nando gogorsu bayen kara isa dugara argadhen jira dandi sadura argadhen jira nando gogorsu bayen kara isa dugara Ayana kalbotamte dubara ke sadratate Maryam kanebifamte